Suuraa haadha manaa kootis suuraa obboleettii kootis narraa dhorkaa kan biraa dubbii walirraa qabnu ittiin balleessine yan natti fidinaa sinii galee idalanii xaba beellamaa dhaggeeffadhaa xaba beellama qabnee fi ramadaanan booda taphachiifna kun sirriidha oromo sirriidha kun rakkoon qabu xaba beellama gahaadhaa ol xaba beellamaatii alattiyyuu alhamdulillah an hawaasa ka jaallatu qaba hawaasa ka jaallatu qaba xaba beellama malayyuu qaliyan guyyaa inni waan inni xaba beellamaa irratti argateen guyyaa tokkotti faargadheera I don't care kanaaf miti nama umrii koo guutuu hawaasaa jiraate nama umrii koo guutuu hawaasaa jiraate akkanatti na xiqqeessee akkanatti haadha koo xiqqeessee ka'ee dheengaddamaan guddummaa didee lafatti dhiitee biraa ba'e hadda dhufanii kottu dhaqii taraaram jedhanii naraaramuan hinna qoon achumatti narraa dorgaa wantan jedheen sin jiru dhagaala wannan jedheen sin jiru hin jedheen achumatti narraa dorgaa hinna quba kana jiru ammas hinna qu rabbiin hangeessin rabbittan dhiifadhe dhageessanii xaba inumaayyuu amma immoo jedhan sagalee jala jira waraabadheeraan inumaahuu xaba beellamaa qabnee ramadaanaan booda goota jaraa jagna jaraa goota jaraa namni haqa jaallattu dhaggeeffadhu gurra badadhu goota jagna godhanii nama torban lamaaf maatii koo guutuu arrabsaa ture na xiqqeessaa ture ragaa tokko malee badii tokko malee waa tokko tun hin balleessin arraba tokko tun hin arrabsin xaba beellamaa xabachiifna kan jarri jedhan yoon sagalee jaraa ofirraa qabaadde maal jettu eebbisa ati gurra kee dhaga'e inumaahuu jedhan iyyuu ilaala geeffadha inumaahuu xaba beellamaa xabachiifna ramadaanaan booda edaa waraabdee jirta bitatis lafa kaadhu edaa namni na arrabse ammas boru yoo gadi bee waan na arrabse hin xabachiifamamu hin dhiifama laata edaanuu namni na arrabse baga waraabde eke ati keessaanis naanti edaanuu namni xiqqeesse hin xabachiifamaadha galatoomaadhaan deebiin qommas aan deebiin qommas akkoo rabba dubbatu edaa mucaan ergama qaba yeroon jedhu ragaayyuu argadhe namni na arrabse edaa ama beellamaatu qabatamaa fiida warri waraabdan baga waraabdan naa erga argitanii namatu duuba jira yeroon jedhu ragaa waliin an deemiyan oromoon haqa jaallatu haqa koon barbaada ammaan warra kanarra warra maanguddummaa dubbaterraan haqa kiyya barbaadaan yoo haqni jiraate lakki haqni jiru ennaa rabbitti wal dhiifannee adda dayaan rabbitti wal dhiifannee hundi keenya adda dayaanaa jechuudha torban lama guutuu maatii koo guutuu arrabsee xaba beellamaa xabachiifna xaba beellamaa xabachisuu dantaan qabuan anna malee kudha shan abbaaf dhiisii guyyaa lamatti kennan doolaara 5,000 keessaa sumuliin naa namni ana abbaaf dhiitan fitan guyyaa lamatti dantaa miti anaa lechi kanaaf qubanaa qabaadhaa wannumti jedhamaa ture hundi dhugaa ta'e ifa ba'e ulfaadhaa baga argitan dubbi horiifuu naa arga kan naman tonne naman tuqu nama dhufee na tuqe inumaahuu badhaasa qopheeffameef gatiin arrabse. Assalamu alaikum Obed. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gaafii takkaan si qabameeta gaafii. Bartamiti baga bartani. Nam zulmumame. Zulmii koo kana naa baraa malee ammas nama naa arrabsaa lakkii ibboo nama tokko naan arrabsinaana nama tokkotti naan tuqinaana baga naa bartan an xumura isaan eeggataa ture xumura isaa baradhe ramadaanan booddeen fagaate iyyuu maaliif amma akkana arrabse kanatti ammuma maaliif hin taphachiifamne maaliif badhaasa qopheessaniif ammuma shallamne Mubee gaafii takkaan si qabameeta gaafiin san akka nama hundaafuu galtu jeeti. Gaafiin tiyya maali seeta ta manguddoo tanarratti manguddoon takka akkataatti haasoitu qabdi
yeroo haasoytu qabdi waan irraa haasoytus qabdi. Haasawanii dubbatanii eega dubbatanii ni bulfannaa jaanii dubbii bulfatan kana gastii irratti amma ol seenaniiti miti keessaan si dubbisanii ballama kana guyyaa kanaa dabarfannee jaanii ballama saniin har'a gisee si deebi'an immoo akkanuma gastii irratti isin dhufani. Takkitii tanamee anaafis adda baasi uummataaf illee adda baasi. Ayyaa harooko ilmi dhugaa si barana tobbole amma silaa waa tokko sitti maan dura bu'e haroo eebbisaa Ustaaz Ahmad ayaanu maree warri haqa jaallatan ilmoo keessan irra kaadhan ilmaan kee cubbuun irratti hojjetame kana wallaahi ilmee keessan irra kaadhan dhagaha cubbuutti hin galinaa nam tokko utuu cumbariin dubbicha ammas boris badii tokko narraan argattu dhaggeeffadhu rabbilee eegaan eegicha rabbiin qabaan waa tokko sharriitti namatti tatu hin beeku waa tokkoon garuu rabbiin waa hunda beeku immoo narraa dubbata narraa lola haroo gaaffii keetiif Mubarak nan jedhan dhufee dubbatamee gaafa dubbatamu dhageessita jaarsumicha maanguddumicha. No hin dhageenye saniif hin bar isaan maanguddummaa dubbatanii haadha manaasaa suuraa gad deebisuu balleessite balleesse Mubarakiin gad deebisuu barrabsuu balleessite abbaa barbaade leenca miti waan barbaade kennuun mirga isaati simmoo taphachiiseera jennaan hin fullu jedhe balleessite jedhaniin hin balleessine jedhe viidiyoo guutuu qaba siin kenna yoo barbaade siin banaam yoo yeroo qabaatte. Saatii meeqa achirra jiraadhee dhageesse laa abbaa seenaa an ilmoo irra kaadhe cubbuu hadhaa kanaaf adaraa rabbi abbaa seena cubbutti hin galchin gara yaa naxaa ta'u hundisa dhugaan dubbataa jira dhagaye haroo dubbatamee erga dhumee booda Mubarakirraa badii tokkoon argine situ balleesse dhiifama gaafadhu jennaan hin gaafadhu jedhe balleessite mun balleessine ergati ergasini balleessite jettani isinumti fixaakaa jedhe lakki akkasii miti jedhe kadhatan dhiisi mucatu sitti balleesse si gaafanna badiin tokko hin jiru dhiifama jedhi fudhu jennaan hin fudhu nan du'a malee jedhe haroo. Geesse hin fudhu erga jedheen booda taartara cabsee deeme maanguddoota tuffatee baay'ee jedhee waan fiddan fidaa jedhee la waan fiddan fidaa jedhee deeme erga deemeen booda hin dhiisuu nan arrabsaa zarii isaan gadaa gad deebisee arrabsaa hin dhiisu jedhee deeme dhaga ilma namaati ati bakka haqni itti dabde igale kabajan qabaanis ilmoo namaati erga deemeen booda maal jedhan Oromoo yaa uummata kun yaa maanguddoo koo isin jaalladha isin kabaja na geggeessaan jedheen eebbisaa na geggeessaa ana hadhas deebiin deebisu polis deebiin deebisu dhumatti dubbiin nagaatti jennaan sin eebbifnu sin geggeessun hin bulfanna jedhan hin bulfattu akkasitto abshir sittin buu jedhan dhaggeeffadhu kole jedheen yoo sitti bu'e nu gaafattanaan jedhan maanguddoonni gaafasii dhaggeeffadhu inumaahu suuraa haadha manaa kootii irratti kan obboleettii kootii jaarsa sitii waliin kaatee jirtu jaarsa duraa itti heerumtee adda baate sana jedhee haadha isaa anatu qabrii kee abboo haadha kun arrabsaa ammas deebisee dhiisi. No, tanan arrabsin akka nama haadha kootti zinaa hojjetaa ati kolkatti duuteetti dubbatee jechuudha. Anatu haadha isaa zinaa hojjetaa narkatti duunaan boollatti gate jedhe haadha kootiin dhageesse viidiyoon qabaan jala taa'ee waraabe obsee jechuudha boriifu. Hundi jalaa dhagahaniiru. Dhageesse saniin booda ijoollee iyyuu dhattee rabbii jedhee haadha arrabsin jedhanu anatu haadha kee akkana godhee afaan keetta akkana boolee jedhee arrabsaa oolee hundi ijoolleen biyya arabaa shamarran arrafamaa oolan. Dhageesse sanaan booda erga waan hunda bitee duniyaarraa zarii koo bitee haadha koo qabrii keessatti akkana cabaqaa ooleen booda kanan hin beekne kanan mataa firii ta'e nagaa ta'ee nama hojii kunoo eebbisaan ragaa dhala. Alhamdulillah mana eenyuuti kun jedhee kunoo eebbisaan la si bira jira. Mana eenyuuti kun jedhee gammadee makiisa sappoorti goonee namoota kokkee qabee leenca kennaa makiidhaa guyyaa dubartootaati. Dubartii hunda sappoorti gochuu dandeenyu jennee 100,000 wayii kenninee makii hojii taphataa oollee wallaahi kolfaa oollee akka dhaattu kolfiteetti torbee kana naan jedhu eebbisaan gammadee
eenyu bira seenaa durii mudannoo durii utuu taphataa jirru lakkafaan dhufe ammas gammachuu koo manni hin jaallanne jechuudha. Dhaga'i. Dhufanii bilbila namni hojjetti bilbilee si waamamaarra naan jedhe kanoo kana keessa deemin jedheeni. Arrabni namne wanni hundi dhumeera achumatti narraa dhorgaati dhiisaa wanni biraan jiru arrabsaan jiru ni jedhe. Dhageesse. Jennaan dachaanii dhufani. Mana abdii kumeetti kottu naan jedhani abbaa koo. Kanan quban qabne jechuudha. Kanan beellama hin qabne deemuun barbaanne. Wala nafsuu eegalanii. Anis bika Wala tanaan nafsuu eegalanii uummata asuma adda irratti baafatu walitti ce'uu barbaadan jennaan kunoo eebbisaan jira hin balleessite naana jedhu. Eebbisaan adda akoo jedheen inni nama meeqa buusaa irraa darbadhee. Buusuun dide ani eebbisaa nama haqaati eebbisaan. Wallaahi utumanni dabalatti barane nam fudhaan eebbisaa. Bas anatu jedhe. Nan argeen duuba isaallee deemee argeera nama kana. Wallaahi haqaaf dhaabate ganda isaallee hin beekuun. Rabbi qalbii koo ajijjiiru haroo ganda kee illee hin beekuun. Ayaanu marees wallaahi ganda keessan hin beekuun. Rabbi na arga. Si galee an ganda qoradhu nama. Eebbisaan kun dubbii sirriitti beeka. Asirratti taa'ee ataraa kana wayyuu jedhee walitti dhawwaa jira. Wal lolaa jiru. Achumaanan maalan godhe. Cufadhe mee eebbisaan mubaarati tun gastii keerra jiru kabajaan darratti cufte jedhee yoo aare amma ol ka'ee dhaabadheen mataan dhaabadheen eebbisaas dhiifama gaafadheen maanguddoo sana dhiifama gaafadhe. Si gara wal fixuu jiru na dhaggeeffadhaa na dhaggeeffadhaa na dhaggeeffadhaa ani hin naqu. Achumatti narraa dhorkaatu hin jedhu didanii achumaanan gastii irratti cufadhee jechuudha nama wal lolaaru. Innuma jala cufadhee koo komeentii cufadhee gastii cufee ol bahee Oromoo koo warra dhattanii falmitan galatoomaa dhaqaati. Naa dubbadhaa. Narraa dhorgaa an deebiin deebisuufi yoon guyyaa tokko gadi bahee deebisee mucaa kana. Anatu balleesse hin jedhe kunoo dhagaa jira eebbisaan. Natu balleesse garuu bakka inni taa'e hin taa'u haadha kootiin akkana jedhee xumurre. Namni kun haadha jalaa tuqame qabrii keessatti jedhanii naan qaddarre dhaqanii natti labsanadha. Maal jedhanii? Nu kabajuu dhabde maal taate nama jara maal jechuudha? Mube, meeti koo Eebbisa kiyya kana kan takkitiif tadhee uummata keenyaaf Qaddeera kana haaro. wainsi Warri haqa beeku naaf dubbatu. Daakuma dhufeen gaafii takkitiin gaafadheef fitadheetumaan ani siibsume waan irra ta'e har no dhabu waa fitadhu dhageeffachuutu jira barniin dhageeffadha irra guddaa caljeetiin taa'ee dhageeffadha. Laal nama haasoo kana gizee mubaaraa kaasoo gizee manguddoon haasoo gizee kaan haasoo namni as jala jiru kun hundi nama asirra jirurra waa beeku malee kasanii gad beeku miti taa'ee waa dhageeffata namni kun. Dhugaa ati dubbattu kijiba ati dubbattu adda baafatee beeka. Nama fakkeessuu fi nama fakkeessines namni kun adda baafatee beeka. Saniifin adeemsi manguddoo adeemsa qaba manguddoon. Bikka takka tanaan galiin mubaarik gaafadhe beekta wanniin gaafadhees akkamitti manguddoon takka gizee waanii bulfanneettee bulfatte eega bulfatte qaxitaa akkanoo bikka ati taphachuu jirtu sittiin dhuftu keessaan si dubbisteeti guyyaa akkana waan akkana qabna araara kana finna akkanatti qophaa'ii nama kanaas dubbifneeti akkana wajji deemnaa jettee keessaan si dubbistee akka ati beeytutti akka atis kabajaa isaaniif qabdutti isaanis kabajaa si godhanii atis kabajaa isaanii gootee isaan san teessee eeyidee akkasitti gizee isaan si'aman bikka isaan si'aman san beeytaaf beektaa bikka sanitti hirrina harkeetiin hirrina san mubaarik gaafadhee gizeen waan kana gaafadhus isaanii manguddoo dubbaturraa hin dhagee manguddoo akkam jettu nuti dabarfanneeti guyyaan san nu mijaa'u baannaan ni bulfanneenne bulfanne akkasitti har'aan tana deebinee har'aan tana gizee deebi'an ammoo akkaataan itti manguddoon deebi'uu qaban sanitti asoon deebiini xiqqoo sirreeffama jira akka manguddoo sanitti deebisanii isattis kabajaa godhanii inni isaanii kabajaa godhe bareedduudha wanni kanaatu hin uumamtuu jeetiin amana dhugaa rabbii wajji dhaabbata malee namni wajjin dhaabbatu namaa wajji namni dhaabbata. Kanaafuu hanqa zallamamteetti hanqa haqni kee nama bira badetti haqa kee rabbiin nama abbaa fedhee fideetuma siifi ati deemteen barbaaddattu waan takka deemteen barbaaddattu ragaa
rabbiin bakka ati jirtutti bootaa teessuu sii fida beektaa. Tanaafin an gaafii xiyya tana si gaafadhee sirreeffamni bakka san ture sila atis kabajaa si godhanii kabajaa sanii si hammatanis kabajaa gootee bootaa isaanii jiruuf dheeta bakka san akkuma manguddootu namnummaan manguddoo akka islaamaattis akka oromummaattis dubbatu seera manguddoo eegee guutee yoo dubbate bareedaadhaan jaa eebisaatti fuufi. Haroo kiyya galatooma ulfaadhu. Maaltu ta'ee seetaan amma ta'e himaa uummanni nu dhagaa. Ani maraa keessan jiru dubbiillee keessan jiru osoo taphannu ijoolleen nu dhufanii. Leengadda sammoo jala taa'ee dhageeffachaa ture akkuma Mubaarak jedhu dhumarratti gara laafoon dubbii wanti wayii ta'uu fi dhabee didee deeme yeroo san dubbii muranii turan dhugaa dubbachuun gaariidha. Nu dide jedhanii erga isaan dubbii muranii jaarsi wal qabatee akka sirna jaarsi gizee dubbatu akka aadaa Oromootti dubbii takka ittiin hin muru keessattuu akka aadaa sikomandootti jedhanii jaarsi wal qabatee duuka deemneeti habaranna yookiin ijibaatanna jedhanii duuka deemuuf wallakkaa inni adda deeman ta'een gadda akkas jirti. Har'a osomaa nu teenyuyyuu dhufanii alii fi iluun dhufanii akkanaa jennaan as keessa jira burqaa fi diinaraasii fi mucayyoo wayiitiin si'a waliin jirra. Yoo jarri jedhanii waa gaggaafatan diinaraasii fi burqaan jecha. Diinaraasiin bahee ergasii niitoorkiin baasee ani hin beeku. Burqaan waa gaafataa jarritti deebisanii anaayyuu carraa kennuu didan Mubaarakiin dhiisi. An Mubaarakiin mee dura nu warri as keessa jiru kanatu wal sirreeffata. Obsi jechaanii ture maaliif akkas jedhaan akka inni lakkii dubbii kanan deemu narraa deemaa hin jenne wal amansiifna jedhee idduma kanatti afaanii walitti taranii jarri jennaan cufe jechaadha Mubaarak gastii ofii. Amma maaltu tahee xiqqoo ijoolleen achii dhufan jaarsotaallee imooshinaal ta'ani. Kana yoon jedhu nama waa gaafate san Mubaarak ka'ii nu duuka deemii jechuurra